namni jiru waa hundanii harkaa kanuma du'e biyyeen irra deebiteetu waan deemu jiru agarre namni gaawaan deemaa jiru odoo arkuu calji'ee bira dabre nama biyyeen irra deebite saniin garaagarummaan hin qabneef dubbachuuf dirqamne jechuudha amma dubbachuuf dirqamna waan garii habeeynu garii ammoo kan beeyne kana magaafannuutu jira zabana kana qorataatu heddummaate nama ifiifuu qoratamuu qabuutu nama qorachaa jira nama ifiifuu qoratamaa jiru waan cufaan qoratamuu qabu nama silaa dhokachuu qabu Oromoo duraa garuu ija hoggaa soogiddan dhiqatte rabbiin qaanyii sirraa fuudha sodaa sirraa fuudha jechuudha amma san keessa jirra mee waan biraan jawanii nama du'e kana haadhiifnu namni eega fuula rabbii deebi'e haqa isaa rabbii naa baasu namni addunyaa irra hin jirre ka'ee falmachuu hin danda'u namni jiru maal godha nama addunyaa irraa deeme san dhala nama sanii gargaara dhala nama sanii cinaa dhaabbata dhala nama sanii cinaadha siifiin jiraa ja'an amma waa'een battee urgee hedduu fa'a guyyaa tokko warri amma waa'ee battee facaasan kun ilmaan battee bilbilanii haadha manaa ilmaan shan qabduun jabaadhu siif jirraan jenne dhugatti battee quuqamtaniiti dhugatti battee fi yaaddaniiti silaayis dalagattanii qabdanii maallaquma ummata asiichi wali dhooytanii hattanii maal gootanii wali qabatan kanarraa doolaara 1,000 hoodhoo bishaaniin dhugi ijoollee tana mee waan feetutti bitiif maan je'ina maaliif reefka nama lubbuun hin jirre nama qabrii keessa ciisa dhorkitanii maqaa isaatiin naggaduu maaliif barbaachise naggada biraan dhabame jarana yooni dubbanne waa hedduu dubbachuu dandeenya garuu namni jaldeessi dhallaa isaan harkuu jiran tanama biraa haasawa teessan dhoysitanii tanamaan haasawina hoggaa abalu hattuudha ittan hanna keessanis gabbaasa hoggaa abalu faradaadha ittan faradaa teessanis gabbaasa hoggaa abalu nama ajjeese ittan isin ajjeeftanis gabbaasa lakkooysi namni biraa isin ajjeeftan halaal ta'e hagartee warri mootummaa dhifiinjoo ajjeesu kun halaaliin ta'uu bara duuti du'aa jechuudha amma keessa dabartaniiti gulallee lafa seenaati an dhugaa rabbii dur gulallee ilmootii gulalleen baafadhaa jeen sammuu qabaachaa ture bara dheeraa maaliif lafti tun seenaaf dandeesse qabdii waan hin bariif jechuudha garuu akka carraatee maqaa 4 barreessinee bakka takka neene habiraa keessaa bihee jechuudha akkasitti waan ni goone gulallee jedhanii nama arrabsuun Oromoo tuffachuudha Oromoo xiqqeessuudha dhaaba adda bilisummaa Oromootii miti an yeroo hunda dhaabni tokko ummataa gadi malee ummataa olii jeen amanu yoo ummanni jiraate dhaabni jiraate maarree gulallee yoomii asarra bataate gulallee lafa seenaati gulallee warra wareegame warra lafa sanirra fannifame horii itti gurrachuuf ittiin naggadachuuf maqaa dhooytan garuu lafa san akka waan arraba taateetti hoggaa isin barreessitaniin arga Oromoon maal ja'a hiddaa dhiiga malee dhannachiin dhiiguu jedhan walirra bobba'u wal arrabsuun tokko gatiin qabu maaliif namni nama arrabsuu fi namni mana mara bokka tokko itti Oromoon takkeettaa 2-3 namni siin ja'a jechuudha 2-3 namni siin ja'a jibbanna ABO bara dheeraa akka isin qabdanneen beeka gareen kun bara dheeraadhaaf ABO balleessuuf dhagaan garan galchin hin jiru garuu waan tokko beeka yoo rabbii waan tokko balleesse malee ilmi namaa balleessuu hin danda'u isaatirra teessan ABO duultan gimboot 7 keessa teessan ABO duultan Itiyoo Vision keessan tan ABO duultan ABO'n baduu dadhabe duba kam abbaa keenyaa goon rabbii waa balleesse malee ilmi namaa hin balleessu wanni ABO onnee keessa nama jira onnee teenya kana tokko keessa jira jechuudha onnee Oromoo hoo mummurtanii darbitanii keessa moo akkuma maqaa Wallaggaa Baalee Harargee Arsii maqaa mukaa maqaa lafaa maqaa samii maqaa dachii jijjiirreettan sanitti jaalala ABO'n ummata keessaa qabu kan hoo murtanii darbitanii maaliif jijjiiruuf deemtan rabbi morma kana wanni namaa kanneef gamaa fi gamanatti waa laaluudha ollaltee gallaaluudha sammuu wanni namaa kanneef yaaduudha yaa warra waan arra dubbate boruun yaadanne warra waan arra dubbate boruun yaadanne hin baanaan
اوكي اما مويبون بقاله فدن مويبون بقاله ورو مبريفه ما كان سكنه فجاسسين جو جروتو اجيسه جچودا اوكي اني لسنغانا جيسو ليسا خدا بماتي ساتي خدا بقبساوت اني وجي قبساوت ريتو يسلفي اوكي isin cufti isa nyaachuuf wanni godhin hin jiru keessatti gaafa qondaalottan aabaa orratti nama ramaddanii tokkoon galaafatamuu qabeettan hadura isin harka mooybooni miti eenyurra deebisuu barbaadan keessaafu ijoolleen abbaan faannootiif abbaan biddeenaa faannoodha ka aabaa guullalee irraa humaan eegina jettu ka biyya Edmonton Canada teessee ilmaan nama du'aaf afeertee ati ifi maastereetii kee dalagachuu jiru adaba keetti taayaalif caaca اوكي لفتاجه حرامو مالين ايجيبتي ودي قالشيسين ورا اركاولين دندين يجودا شفت خيسن قلمي متى خيسن يقبدن اوكي اباو اسن اركنه تركرد دقتن كان جولم ماتينو عمري جولم ماتين تبدن هادتياتو يتهد اميت سبلتي اباخياتو يتهد امي خرئيسن قشاشه غدو بربادن سلايس جيدلوتو مالي ادوريتو لينچ حماتامي تيري ادوري بسو غنده خيساتي تو لينچ حمات ابا اويون همن اولتني بولون دنديسن حماتامو قباسي مالف وانجرو حمات خواندو ينامتو خانو مخساني خانو تناف وري مويبون بقاله اجيسي جولي ورا خان كبان غوجامي خان خبان بدنا غوجاميتي سغليتي سني ورا بمي بهيمتي اوكي وان بتمو اي قوقتين اندبسين جي قوقتين اندبسين سلابت الافياد جولي ساسن جولي فريت اتقو فري ازيب ام اولديمو خابا ساني لالي هنقوفين سن جبادا اسنيف جرا اسنچينا جرايتان اوكي اتسلاك اتفيتي جولين سن بي هفته مقا ساني تنغدو دفيتي خيسن ارس جولين بت بيا بهو دغري خيسن مالف اچ جراتني يا اورمو جولين تركته وابوسا يا اورمو جولين تركته وغرغر افجتني سن كيس دلغا برا اوفچو بربادن غلط وروان سن رهجتي فاتهو اسن اركاباسن نغي انجرن اكا غاري جرن اوكي خناف مقابتتين مغالان اوفتنا نمني الدنيا راديم هايسن راجيسو نمجيسن اوركنا كالدنيا رجرو دبوتي بشيسني خدو اجيسهن اوركنا اوكي الرمو وان براتو قوتو اسنكي لا اله الا الله الرفع بدا اسن الراديم بركونو منسترتيچي داوودينا كنجي نيغلاتون فتي كمنسترتيچ افخوب اهيداتو ريتوكوسي ميتي قافا منسترتيچي ما اسنجت مغالا مينيسوتا رفي لما مغار ساتي وجن ام بوردي ولدا واس اورمو خيسان توري مينيسوتا خيسا ولي انا قفاتون دقين جچون دندي انا قفاتو هندقين معرف انا مون برو في المامي اركو يچو كافرني لفر فيجي ايربورتي دقي جلا غنغلتي سنتوري انيو قبو برباد دخن انيو قبو برباد مو جچوما غرتي جريكون قبصوتن رلفاني برساني غوتو غوتنج سانوما سيغو بيسن سراتي سينجاني ماي غودنس لاكا جبلي انن قفتي براقا ولتا يچود ارسلا تنافوام قلبي كونغاري توكو خان بالسجنا غولله چا اورتو درقما اسامتان ساني موتو مانسي خنيدا درقما موتو ميچي سنسي خنيدا ابا اورتي كاورو لبانتو اسانوما سينجي اسانوما سيبودا ديبيماس غوتاجي وري ورقا سكنه متنسي بتيجي مويبون بقليجي اجي سي خنونيس اكنما سيغودوتا انجچو مالف اتي ايموشنالي دفيدا اف دور اللالتو اف بود اللالتو مالف وان اريت برو يادتو يچو نما فيدا اكدرغا سيدا بيوتي ولا لتندوبت بكا اجتو لالتو يچو خناف سوتا سوتا قرينا مورانتي جان واي نانا اوروميا بليسو خدورا سغانتا تانا لفخاي متاخيتي تفود دي بيف دغي فدو سلا اتي بكسان جراتي وريس دانتس غوتا معرف سلا اماره في دي بريزيدنت اوروميا غوتا بارلما چفي اوروميا كجرو اماره غوتا بيكس وانا تيافان كيتين جتي وانا تنجين جو معرف چبونا مره خاي ربي برت لي دوركا دوانتي اماري افجارو قبيت خ اماري كافجاري اورومو رب باوتو كودي توكسي متاخيتي يچود
kanaaf diiguu oromiyaa gaaraa fi mukaa fi samii fi maal itti baasuun si biratti halaali kabiraa biratti haraamii jechuudha waan ati deemtuunis dura dhaabbanna waan kiiloo 4 deemuunis dura dhaabbni falmannaa jechuudha ni falmanna qabsoo uummata kana balleessuun hin dandeemu yeroo gati gaafatti qabsoon takka eegatiidha gaafatti okay ammoo dhiiga mirqaanuu dhiisa warra dhiini namaa ganne qabu malee hin mirqaan dhiiga namaa keessa warra naggadatu akkami dhiiga namaatiin naggadan wanta akkasii siin jedhu ati qoratama nama wareegameeti miti lubbuu 220 tan Gaambeellaa keessatti Oromoota ajjeefame san dilii takka malee dhaqeeti san qoradhu eenyu ajjeese uummataaf dargaa amma ati oliiga wajji fiidu tanaa miti ijoollee warra Gojaamtaan obboleeyyan keessan mana Finfinnee bitanii jiraachiftanii amma gamana miliyoona 30 nuuri ni godhu jirtanii ta duraanii san mana namni mootummaa ageenistii mootummaa dhaabbatu yoo mana Finfinnee keessaa qabu renew godee update godha yoom update godha ka irra walloltan angoodha atis abjuu prime minister taate Oromiyaa maqaa irraa jijjiiruu qabda namichi kiiloo 4 taa'us abjuu prime ministerummaa ka Oromoodhaan belleessu qaba jechuudha maali garaagarummaan keessan okay tanaaf atis sirra qabsooyna isa sirra qabsooyna jechuudha gatiitutti kafalame qabsootan lubbuututti bade qabsootan gaafa feetan nuti guddisa jaarraa abbaa gadaadhas garagaltanii nuti guddisa abbaa duulaati jettan bakka dhiqattanitti qorfadhaa dhugaa Oromoo dubbadhaa dhugaarra rabbiin hulaabani hoggaa ol baatanii fuula guurtanii miidiyaarra dubbattan namni namuma seriyasidha isinse namuma seriyasidha isinse gaafa waldee dargaggoota Oromoo Minnesotatti 90s keessa gaafasin waan taatee fi waan baatu si bari'an nama famma haaree waan dargaggoota san irratti hojjechaa turte silaa ati prime minister taatee biyya qabatte akkuma gartee muciyyoo waa'ee gaafa fincila diddaa gabrummaa senatoroota cufa dubbistee waa'ee movementii biyya alaa article H28 san sadarkaa saniin geesse maqaasii faayilarraa hayxanii maqaa nama biraa irra keessan san silaa ministeera taate maqaa warra biraa akkasumatti irraa hayxee warra ififeetu qofa keessaa jechuudha kun waan ragaa lafa jiru jechuudha eessa jirte arra maaliif badde maa dhabamte because asitti akkas gootan jechuu biyya alaa kanatti war ala kanatti akkas gootan jechuudha shirri isin eega san booda gootan maqaa balleessuudhaaf sansalanni isin akkasii hiita Washington DC keessatti akkamitti ka baqeessite keessaa baasan baatanii beeytan she is my hero okay maqaa balleessi isin lafa keessaniif eega maqaasii hayxanii maqaa nama biraa keessan booda yaa bada cubbamtoota silaa biyya qabattanii kam nama goota tanaaf ABO hoggan defend godwan nama miti ABO jechuun anaaf kaayoodha ABO jechuun anaaf mul'ata ABO jechuun anaaf eenyummaa Oromoo kaboolla keessaa baasi namni garii Oromoo ta'ee Oromoo taanee dhalanne garuu Oromoo himachuu keenyaaf yakkamne yakkasan cabsee ABO'n aduu ganamaan nu baasee jechuudha ABO'n akka dhaabaatti hojii leencaa hojjete Oromiyaa taraari Oromummaa ol baase afaan Oromoo dagaagse aadaa Oromoo kan ilmi namaa uffachuu qaanfatu akka uffatamu godhe kana achi ummataatutti guuttatoo barbaade ABO'n wanta kan komatamuu hin danda'u kaayoon isaa qulqullu akeekni isaa qaliila jechuudha okay bardur bara nuti ijoolleedha 8 uffatanii baadiyyaarra magaalaa dhaquu hin danda'amu arra garuu 8 uffattee karaarra deemta gatii ABO'n kafalee jechuudha dur seenaa Oromoo dhaabbattee dubbachuu hin dandeessu arra garuu seenaa Oromoo dhaabbattee mana barumsaa barsiifte kun gatiin ABO'n kafalee jechuudha isin saaminsa malee hanna malee maal gootanii yaadamtan alaayis waa hatu keessaayis waa hatu jechuudha abaluu waa hatu gaatan hanna teessanis nu hima hanna lafaa keessaa harka qabdan hanna jimaa keessaa harka qabdan hanna dahabaa keessaa harka qabdan jechuudha yoo akkana walitti himaa hin deemne gaariin ta'u jechuudha Jolen Gojaamee xixiqqoon gartee ABO'n fidee dhiira isaan godhetun tama maqaa jijjiirratti ABO'tti eegee gootee lakkuun wal cinaa deemtu tun ABO balleessuu hin dandeessan ifumaaf baddan isin ka obboleessi